Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota koo. Har'a ergaa guddaa tokko qaba. Almasii isaan Waaqayyoodha. Namoota gaaffii keessa jirtaniif almasii isaan namadha. Almasii isaan ergamaa Rabbiiti. Almasii isaan Waaqa miti. Gooftaa miti. Warra jettaniif ergaa guddaan qaba. Almasii isaan Waaqayyoodha. Wangeela keessatti wangeelli 66 waa'ee almasii isaa Waaqayyo ta'uusaa dhugaa ba'u. Yesuus Kiristoos Waaqayyo akka ta'e. Quraanni iddoo 64tti waa'ee almasii isaa dubbata. Har'a waa'ee Muhammadiif waa'ee almasii isaa wal bukkeessinii qabuun barbaada. Dhaggeeffadha. Waa'ee Muhammad quraana keessa yoo jiraate iyyuu waa'ee Muhammad wangeela keessaa iddoo tokkotti illee hin barreeffamne. Ergamaa Rabbiiti kan jedhus hin barreeffamne. Hin jiru. Waa'een almasii isaa garuu quraana keessa jira. Quraana keessatti iddoo 64tti eerameera waa'een almasii isaa. Almasii isaan Waaqayyoodha. Ragaa gurguddaan qaba kanaaf. Muhammad akkuma keenya namarraa dhalate. Abbaan isaa Abdallaa. Haati isaa Ibn Amintuu Haabii jedhamti. Akkuma keenya nama ta'ee re'oo ta'ee egaa guddate. Almasii isaan Waaqayyoodha. Hannuti jennuuf quraanni keessan akkasidha. Almasii isaan uumama addaatiidha. Uumama addaatiidha. Suuraa boqonnaa 3:47 uumama addaatiidha. Hafuuraan dhalateedha. Akka namaa mitiidha. Almasii isaan uumama addaati namarraa'edha. Hanuma keessatti akkasidha. Baay'een isin kabaja hawaasa musliimaa. Ergaa guddaan isinii qaba. Uumama addaati Yesuus Kiristoos. Almasii isaan Waaqayyoodha. Abbaa malee dhalateedha. Hafuuraan dhalateedha. Rabbi biraa dhufaa jedha. Anumti keessa. Muhammad nama lafarraati. Mee xiqqoo ishee wal bira qabeensi ni kaasa. Muhammadiif almasii isaa. Yesuus Kiristoos. Muhammad nama lafarraati. Almasii isaa nama waaqarraati. Suuraa 3:49. Yesuus yookaan almasii isaan Rabbi biraa dhufaa'edha. Rabbi biraa. Waaqa biraa dhufaa'edha. Allaa biraa dhufaa'edha. Nama lafarraa miti jechuudha. Hundumaa beekaa'edha. Suuraa Al-Imraa 3:49. Almasii isaan hundumaa beeka. Namni hundumaan beeku. Muhammad hundumaan beeku. Namni waan hundumaa beekuu hin danda'u. Omnipotent, omnipresent, omniscient iddoo hundumaatti kan argamu, waan hundumaa kan beeku, waan hundumaa kan danda'u Waaqayyo duwwaadha. Quraanni keessan almasii isaan hundumaa beekaa'edha. Inni Waaqayyo waan ta'eef galagashaa ilaalaa. Sirriitti dubbisaa. Almasii isaan hundumaa beeka Waaqadha. Almasii isaan dinqii allaadhaadha. Suraatu Alambiyaa 2:991. Dinqii allaadha. Almasii isaan dinqii allaatiin dhalate. Muhammad dinqii allaa miti. Muhammad nama ture. Nama keessa jiraachaa ture. Akkuma keenya ture inni. Waan adda isa godhu tokko illee hin jiru. Quraanatu isaaf gadi bu'e. Akka quraanni keessa jirutti malee. Muhammad nama lafarraa waan ta'eef mootummaa lafarraatiif lolaa ture. Billaa luqqifatee lolaa ture Muhammad. Billaa fudhatee lolaa ture. Almasii isaan billaa luqqifanne. Nagaa fidee gara lafaa dhufe. Nagaa labsaa dhufe. Nagaa dubbachaa dhufe. Kanaaf Yihuudonni Yesuus Kiristoosiin almasii isaa maaliif fannisan hojjettan? Maaliif fannisan yoo jettan? Maaliif billaa fudhatteen dhufne? Maaliif nu lolle? Maaliif mootummaa Roomaa jalaa nun baafne? Mootii edda taate. Maaliif nuuf hin lolle? Atoo nagaa dubbattaa jedhanii irratti ka'an. Atoo nagaa lallabdaa jedhanii irratti ka'an. Muhammad waaqa tokko jira jedheetu Qureeshonni akka irratti ka'an beekamaadha.
Waaqatti amanaa jennaan irratti ka'anii baqate. Billaa fudhateera garuunni. Nama loleera garuunni. Mahammad nama waan ta'eef fuudheera. Haadha manoota baay'ee fuudheera. Ijoollee 6 godhateera. Dhiirri 2 jalaa du'anii durba 4tu guddateef. Almasii isaan waaqa biraa waan dhufeef, waaqayyo waan ta'eef hin fuune, ijoollees hin qabu. Inni mootummaa waaqaa lallabaa ture malee. Almasii isaan waaqayyoodha dhuguma. Quraanni keessan yookaan Mahammad barumsa inni barsiise nama rukutu rukuteedha. Bitaas rukutu bitaa rukuteedha. Kabalisa si kabaluudha. Almasii isaan yoo mirgaa kee kabalan bitaatti qabiyyadha. Dhiifama barsiise. Walii dhiisaa diina keessan jaalladhaa jechaa dhufe. Inni waaqayyo waan ta'eef. Guyyaa qiyaamaatti lubbuun koo iddoo isheen dhaqxu hin beeku. Quba allaa lama gidduu jirti gara isheen itti galagaltu hin beeku jedhe Muhammad. Ofii isaatiiyyuu itti faradama. Ganaan firdii eeggadhaa jedhe Muhammad. Ergamaan rabbii firdiin eeggatu. Almasii isaan immoo akka jedhe ana karaan, ana dhugaan, ana jireenyi jedhen immoo. Yesuus karaa jireenyaati jedha Quraanni keessanis. Almasii isaan karaa jireenyaati jedha. Guyyaa qiyaamaatti Yesuus hin farada malee ittiin faradamu. Kan biraan na dhaggeeffadhu. Quraanni keessan guyyaa qiyaamaa dhufee kan faradu almasii isaadha jedha. Kana beektu siniyyuu. Yesuusis farda adii irra taa'ee dhufee nan farada. Re'ootaa hoolota gargaran baasa. Anatu dhufee isinitti farada jedheera Yesuus. Almasii isaan natu farada jedheera. Quraanni keessanis almasii isaatu firdii kenna jedheera. Yaa nama na dhaggeeffattu maal eddare? Almasii isaan karaa jireenyaatti adda ta'e. Muhammad ofii isaatiiyyuu firdii fudhata adda ta'e. Almasii isaan kun waaqa waan ta'eef harka kee itti kennadhu. Isa karaan, isa dhugaan, isa jireenya. Hin joonja'in, irraa ta'in, amantaadhaan hin xaxamin. Waan dhugaan sitti hima. Jireenya bara baraan sitti hima. Karaa jireenyaan sitti himaa jira. Amantii koo bal'ifachuun miti. Lubbuu kee abidda qiyaamaa keessaa oolchuun barbaada malee. Nama dhabneen si kadhadha miti. Waldaatti nama guutuu dhabneen si kadhadha miti. Lubbuu keetu bada. Lubbuu kee ishee abiddaaf qophaa'aa jirtu sana keessaa baasuun barbaada. Ilma Waaqayyootti kan hin amanne, Yesuusitti kan hin amanne, Almasii isaatti kan hin dhugeeffanne mootummaa Waaqaa hin galu jedhamee caafamee jira. Kunoo kan keessaniyyuu, Quraanni keessaniyyuu almasii isaatu dhufee farada adda jedheeti maal eddare? Isa firdii fudhatu moo isa firdii kennu si wayya? Isa akka kee nama ta'ee gaafa sana si wajjin dhaabatee firdii fudhatu si wayya? Muhammad gaaf tokko si qixxee dhaabatee akkuma kee firdii fudhata. Fuuldura Rabbii dhaabatee. Almasii isaan barcumaaf firdiirra taa'ee farada gaafa sana. Dhaga'i, dhaggeeffadhu. Sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Almasii isaan waaqayyoodha kottu garasaa. Almasii isaan sifa isa kottu garasaa. Sakattee Quraana ilaali caafame waa'ee isaa barreeffame ilaali. Almasii isaan karaa akka ta'e, dhugaa akka ta'e, jireenya akka ta'e, dinqii allaa akka ta'e, Rabbiin biraa akka dhufe, uumama addaa akka ta'e hunda isaan lafa sii kaa'a Quraanni kee. Wangeelli keenya immoo hundumti isaayyuu waa'ee almasii isaa hin dubbata. Inni waaqa, inni dhugaadha, inni karaadha, isa malee karaan hin jiru, isa malee dhugaan hin jiru jedhee nutti haasa'a. Kottu Yesuus si barbaada. Kottu almasii isaan si waama. Si jaallataa kottu. Hin balaaleffatiin kottu. Kottuu bari waa'ee isaa. Dubbisi waa'ee isaa. Sammuu qulqulluu dubbisi waa'ee isaa. Sammuu qulqulluu yaadi waa'ee isaa. Hansi hin galle immoo na gaafadhu. Hansi hin galle koomentiitti naa barreessi. Naa bilbili yoo barbaadde. Waa'ee isaa wajjin haasofna. Waa'ee isaa hamma naa galee sin barsiisa. Namoonni kana dhaggeeffataa jirtan lubbuu baraaruudhaaf sheer godhaa. Namoota baay'eedhaan ga'a. Namoota baay'eetti hiraa haa dhaggeeffatan. Haa fayyu akkuma ati fayyite. Haa deebi'u akkuma ati deebite. Waaqayyo gooftaan si haa gargaaru. Waaqayyo gooftaan qabaa seexanaa kee haa qabee si haa baasu. Maqaa Yesuusiin. Ameen, 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 ameen.